Okay. Hayyega kutaa itti aanu kawaayee afaan Engliffa Haala salphaan dubbisuu kan jedhu irratti jechuudha. Isinii qabadheetiin kun ammas dhiyaadheetoo jira. Meen hordofaa isiniin jenna fakkeenyaaf gizeenii fi ammasitti subjective pronoun, objective pronoun, possessive adjective, possessive adverb yeroo jennu fakkeenya subjective pronoun akka ibsa maqaatti jechuudha. Bakka maqaa bu'ee kan ibsu fakkeenyaaf I jechuun maali? I jechuun ana jechuudha. Fakkeenyaaf waa'ee keenyaa yoo dubbannu jechuudha. Yeroo fi keenyaaf dubbannu yeroon fi objective yookiin waan ofii hojjenne tokko irratti yoo kan qaceelchisu ta'e immoo me jennee ofitti deebisna. So kanaaf we kan jedhu suni jira nuti jechuudha. You, ati, they, isaan, she, isi, he, isa, it. Isa jechuudha for non-living things. Fakkeenya wantoota kan meeshaaleetiif ni jennagaa itidha. Asitti objective irratti yeroo itti jijjiiramnu ayin gara meeti, we nuti, as for us nuuf jechuudha. Yuun you matahaa objective irratti jechuudha. Yuun akka pluralitis nu gargaara, akka singularitis akka pluralitis nu gargaara jechuudha. Them isaaniif jechuudha. Zamiin isaanii fi her kan isee jechuudha. Him kan isaa. It jechuun ammoo it is wantoota akka meeshaa kanneen kana fakkaataniif ni jechuudha. Fakkeenya my kiyya waan ofii tokko yeroo ibsutu jechuudha. My jechuu dandeenya. Our keenya, your kee, their kan isaanii jechuudha. Her kan isii, his kan isaa. It is fakkeenya it is kan isaa enne yookiin kan isii enne waan meeshaa wantoota lubbu dhabeessaaf akka itti gargaaramuu dandeenya. Asirrattis mine kiyya, ours keenya, yours keessan, theirs kan isaanii, hers kan isee, hers kan isee, his kan isaa, it is kan isaa. Possessive adverb yennan ibsa xumuraatiin kan itti fayyadamnu jechuudha. Hiikaa kana jechoota kanneen yooniif hin beekne hiikaa isaan kanaatii fi isaan kan akka bu'uuraatti yoo ittiin gargaaramne waa ibsuun ofis ibsuu ta'ee namaas ibsuu hin dandeenyu. Fakkeenya look for example I am a student jedha. Ayin amma fakkeenyaaf I jechuun ani jechuudha. I am a student, ani barataadha. My name is Ali. Maqaa kee kana fayyadamuu dandeessa. I'm student, my name is Ali, maqaan koo Aliidha. Give me that pen. Give me naaf kenni that pen. Qalama san naaf kenni. This pen is mine. Qalamni kun mine kiyya. Jechoota kana fakkeenyaaf as keessatti ani ka jedhu yoo hin beekne akkasuma my kan jedhu kiyya jecha yoo hin beekne me naaf kan jedhus yoo hin beekne iddoo kanatti mine kan jedhu kanattis jecha kana yoo hin beekne hima kana ijaarree of yookiin ibsachuu dandeenyu jechuudha. So I, my, me and mine wanni jedhamu kun murteessaadha wanni asii walitti dubbanne san jechaadha. So I am a student, ani barataadha. My name is Ali, maqaan koo Aliidha. You can say this the place of Ali. You may use your names, okay? Maqaa kee iddoo kanatti fayyadamuu dandeessa. Give me naaf kenni that pen. Give me that clothes. Give me that clothes. Uffata san naa kenni. Bakka pen jedhu kana waan biraa fayyadamuu dandeessa. Give me that pen jedha inni. Give me that clothes. Uffata san naaf kenni. Give me that water. Bishaan san naaf kenni. You can use the place of pen everything. Waa hedduu fayyadamuu dandeessa. This pen is mine. Qalamni kun kiyya. This water is mine. Bishaan kun kiyya. This clothes is mine. Uffanni kun kiyya. This house is mine. Manni kun kiyya. Jennee fayyadamuu dandeenya jechuudha. Akka kanatti. For example, we isa jedhu irratti we akka plurality nuti ka jedhu kana yoo itti fayyadamnu we are students. Nuti barattoota. Amma we nuti heddumina agarsiisa student ka jedhu kana maal dabalaa s dabalaa jechuudha. Heddumina yeroo agarsiisu plurality keessatti jechuudha s dabalata. Nuti barattoota. Ani barataadhaa fi nuti barattoota jechuun garaagarummaa qaba. So we are student. Nuti barattoota. Tell us your name. Me maqaa kee nuuf himi. Tell us nuuf himi. Your name maqaa kee nuuf himi. Our school is Markazu Diyaa'ul Islam. Manni barumsaa keenya our school is Markazu Diyaa'ul Islam. Schoolidha. Mana barumsaa Markazu Diyaa'ul Islam. These books are ours. Kitaabni kunniin heddumina S waan qabuuf kitaabni kunniin ours keenya
these books kitaabni kunniin ours keenya jennee akkanatti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Amma asitti jechi ijoon ati beekuu qabdu tokkoffaa we akkasuma us kan jedhu akkasuma ours kan jedhu kana beekuun dirqama jechuudha. We are students. Tell us your name. Our school is Markazu Diyaul Islam School. These books are ours. We are students. Niti barattoota. Tell us nuuf himi your name. Maqaa himee nu himi. Our school is manni barumsaa keenya. Kenya our jechuu kana beekuu qabda jechuudha. Our school is Markazu Diyaul Islam School. These books kitaabni kunniin ours Kenya. Who are you? Who eenyu ati? Are you? Who are you? Ati eenyu? Amma lal who are you ati eenyu? Yuun kun ati jechuudha. Who are you ati eenyu? What is your name? Your kee jechuudha. What is your name? Maqaan kee eenyu? What's your name? Maqaan kee eenyu? That bag. Bagin suni yours. Amma asitti jechuun nuti akkan fayyadamu jiru yoursidha. Yuri akkasuma yuudha jechuudha. Iddoo kanatti jechuudha. Kanatti who are you? Ati eenyu? What is your name? Maqaan kee eenyu? That bag is yours. Boorsaan suni keeti. That bag. Boorsaan sun yours keeti. Akkana fayyadamuu dandeenya jechuudha. Who are you? Ati eenyu? What is your name? Maqaan kee eenyu? That bag is yours. Kitaaba wanti boorsaan sun keeti gaafiidha jechuudha. Akkana fayyadamuu dandeenya. Inni biraa they fakkeenyaaf isaan kan jedhu jechuudha. They are students. They kun isaan jechuudha. Isaan barattoota. They are students. They are students hin jennuma. They are students. Isaan waan jedheef heddumina students. Their school. Their manni barumsaa isaanii jechuudha. Their school manni barumsaa isaanii Markazu Diyaul Islam School. Mana barumsa Markazu Diyaul Islamidha. Give them isaaniif kenni those pens qalama sanneen isaaniif kenni. Give them jechuun isaaniif jechuudha. Amma iddoo kanatti jechuudha. Give kenni them isaaniif kenni those pens qalama san kenniif. These pencil irsaasonni kunniin are theirs kan isaaniiti. Amma bakka kanatti they yoon beeyne akkasuma zeeri yoon beeyne hiikaasaa jechuudha. Zamii yoon beekne akkasuma theirs kan jedhu kana yoo hin beekne you can't explain this. Ibsuu hin dandeessu jechuudha. So they are isaan students barattoota. Their school manni barnoota isaanii Markazu Diyaul Islam School. Give them kenniifi those pencil qalama sanneen kenniif. These pencil qalamoonni irsaasidhaa kunniin are theirs kan isaaniiti. Akkanatti ibsina jechuudha. She isii jechuudha. Amma fakkeenyaaf she isiidha. Second person jechuudha. She is my sister. Isiin obboleetitiyya. Amma jecha my juu kana yoon beekne obboleetitee ta'uu ibsuu hin dandeessu jechuudha. So my jechi juu kun murteessaadha. She is my sister. Her name maqaan isii jechuudha. Her name is Muna. I gave aniin kenneef her a bag. An boorsaa ishee niin kenneef her boorsaa isii jechuudha. This dress is hers. Gurdiin kuni kan isiiti. Amma jechi ijoon bakka kanatti hers, her, I, and also her, and also my. Jechoonni kunniin jecha ijoo jechuudha. Hima kana ibsuu keessatti jechuudha. So maal jechuun ni dandeenya bakka kanatti wanti akkan qalbeeffachuu qabduun she is my jechuu kana. She is my sister. Isiin obboleetitiyya. Her name maqaan isee Muna. I gave aniin kenneef her a bag. Boorsaa isii niin kenneef. This dress gurdiin kun is hers kan isiiti. Look. He is my brother. Inni obboleessa kiyya. My. Look. He is my brother. Inni obboleessa kiyya. His name maqaan isaa asitti maqaan isee heerin maqaa isiiti. His maqaa isaa jechuudha. His name maqaan isaa Ali is Ali. Tell him himiif jedheen your name mee maqaa kee himiif. Laal amma wal barsiisuu jira jechuudha. This car makiinaan kun is his kan isaati. Look, he is my brother. Inni obboleessa kiyya. His name is Ali. Inni his name maqaan isaa Ali jedhama. Tell him mee maqaa kee himiif your name maqaa kee himiif. This car is his. Makiinaan kun kan isaati.
mee jecha kana hageen nu fayyadu jiru laala my kan jedhu kana hageen nu fayyadu his jechi jiru kana hageen nu fayyadu waa'ee namaa ibsuu irratti jechuudha tell him jechi kun him jechi jiru kana hageen nu fayyadu laala his jechi jiru kana hageen nu fayyadu laala amma he is brother yoo jemma he kan qabu yoo my kana jidduu dhiisne kanaaf jecha ijoodha jechuudha what is it laala amma it kana waa'ee nu fayyadu what is it maali kuni what is it maali kun it is a dog kuni sareedha it is tail is long wow it is tail jechuun eegeedha it is tail is long eegeen isaa baay'ee dheeraadha akkam jeen jechuudha la what is it awwa kuni maali jennaan it is a dog jeen bar kun sareedha wow it is tail eegeen isaa is long eegeen isaa dheeraadha jedheen akka kanatti itillee waan akka kanatti itti fayyadamuu dandeenya jechuudha the next one is inni bira jechoota wantaati jechoota silent letter kan jennu jechuudha jechoota silent letter jecha dhokataa jechuudha k fakkiin before n jedha ken yoo n dura dhufe if the letter k comes before n dura yoo kan ka dhufu taate barreeffama ingiliffaa keessatti look amma asitti n keetutu n dura jira akkana kana keessatti ken akka silent itti ilaalamaa jechuudha knife jenna malee knife jennu masitti knife jenna asittis kuno n k fi n wal bira jira now jenna asittillee knock jenna knock jennu nave jenna asittillee neck jenna asittis amma akka kanatti ibsuu dandeenya jechuudha if the letter k comes before n in English letters that k would be silent letters qubeen sun maal ta'a silent ta'a jechuudha and also w before r yoo one w jechuudha one comes before r dura yoo ka dhufu taate for example like waraap hin jedhamu rap jennaan asitti r dura dhufee jira waraayit hin jedhamu kun right w maali bakka kanatti akka silent hin dubbatamu jechuudha so in English words if w comes before r that w becomes what silent letters yoni fi w kuni qubeera jechoota ingiliffaa keessatti qubeeraa dursee ka dhufu taate maal jennaani akka silent dubbisana jechuudha amma sitti ring hin jedhamu ring wrong rest restil jenna malee restil hin jennu jechuudha and also p jechi p qubeen paadha before s dura yoo dhufte qubeen paasuni akka silent ilaalamti fakkeenyaaf look amma bakka kanatti s dura dhufee jira psychology jennu psychology jenna malee p kun akka silent itti ilaalamaa jechuudha in English words if p comes before s that p would be what silent letters okay so psychology jenna malee psychology jennu jechuudha akkasuma gh yoo dhufe gh in the middle of words walakkaa jechaarratti yoo ka dhufu taate for example look akkasii kanatti walakkaa jechaarratti kana dhufe gaafii haangun jechuudha night jenna malee night jettu night right fight eight amma bakka kanatti gaafii haan akka silent ilaalamu jira jechuudha asin maal jenna night jechuu jira night yeroo jennu naafi taatu walitti harkifamee dubbifamu jira right raafi taa walitti harkifamee dubbifamu jira asittillee fight eight kanaaf in English word if gh is comes in the middle word that becomes what silent taa jechuudha silent goonee dubbisna jechuudha l before k yoo laalleen kaa dura ka dhufu taati xumura jechaarratti fakkeenyaaf xumura jechaarratti yoonii fi laan kaa dursee ka dhufu taati asirratti walk man jennu fakkeenyaaf walk jetta elliin suni akka silent waa laalamuuf talk jetta malee talk hin jettu talk jetta malee talk hin jettu jechuudha kanaaf kanallee akkasitti qabachuun gaariidha kabira wh dha wh dominate each other based on place and native speakers fakkeenya nama dubbatu tokko wh illeen yeroo itti akka waatti ilaalamu qaba dominate taa sagaleen isaa ni affanama jechuudha fakkeenya ammas yoo fudhanne wh in as w itti ilaalama akka waatti dubbisuu dandeenya wh kayennu kana jechuudha fakkeenyaaf asitti yoo fudhatte what jettaan what jetta malee haan bakka kanatti akka waan w akka maalitti ilaalamu jira akka haatti what where haan mali haan silent to jira jechuudha laalama what
where, which, why, when, white, weep. Han silent ta'ee jira. Akkasuma asittis akkasuma who jenna laala moo as keessatti who yoonii fi akkanatti illee ka dhufu taate yeroo tokko yeroo one silent ta'ee haa qoftiin dubbifamu who jenna amma asitti immoo haatutu silent ta'ee one dubbifame asitti immoo maaltutu dubbifama one silent ta'eeti haan dubbifama who, whom, whose, wall jenna akkana dubbisnaa jechuudha. Akka kanatti dubbisnaa jechuudha. Kabira unit 2 maal jira? Unit 2 personal pronoun ida. Ibsa maqaa kan jennu sun jechuudha. Based on use of language, pronouns are divided into 3. Pronounin ibsi maqaa afaanicha irratti hundaa'uudhaan bakka sadiitti qoodama. Innis first person, second person, third person. Ibsi maqaa kun jechuudha. First personin nama jalqabaa jechuudha. Second person nama lammaffaa jechuudha. Third person nama sadaffaa jechuudha. First person jechuun nama jalqabaa jechuun kuni nama haasa'u jechuudha. Nama haasa'u jechuudha. Nama itti dubbatamu speaker jedha. Nama speakers jechuudha. Nama haasa'u jechuudha. They are singular. Isaan singularidha. I and plural we. Akka weetis. We are. I am jenne ani akkana nuti akkana yeroo jennu warri dubbatu jiru suni akka maal ilaalama akka first person itti ilaalama jechuudha. Nama dubbatu speaker jechuudha. Nama dubbatu jechuudha. Second person immoo spoken to nama itti dubbatamu jechuudha. Spoken to nama itti dubbatamu. They are singular. Isaan singularidha yookiin qeenxeedha. Fakkeenyaaf you dhaa fi plural you. Singularity akka yuun akka singularities akka nama tokkottis ni tajaajila akkasuma plurality nama hedduudhaafis illee ni tajaajila jechuudha. Amma barsaan yoo nama hedduutti dubbatu you jeetti dubbachuu danda'a nama hedduu akka pluralities yuun kuni nama ni fayyada jechuudha. So second person jechuun nama itti dubbatamu jechuudha. Third person jechuun ammoo nama waa'ee inni isaa dubbatamu spoken about nama waa'ee isaa dubbatamu jechuudha. They are singular. Singulari maali nama waa'ee isaanii dubbatamu keessatti singulari eenyu he, she, it, hin, she fi itin akka singularitti ilaalama. They in ammoo isaan ka jedhu kuni hin isa, she isi, itin illeen isuma. Isaan wan kunniin akka singularitti ilaalama. They isaan ka jedhu ammoo akka pluralitti hedduminaatti ilaalla jechuudha. Mee fakkeenya yoo ilaalle for example bakka kanatti jechuudha. Fakkeenya yoo ilaalle I am student. Ani barataadha. Singular wanta ammoo kuni first person ijaarama nama dubbatu. I am student. Ani barataadha. Nama dubbachuu jiru jechuudha. First person ijaarama. You are student. Ati barataadha. Look, you are student. Namatti dubbatamu jiru san jechuudha. Amma kuni you are student. Ati barataadha. Namni itti dubbatamu jiru kun maal jedhama? Second person idha. We are student. Nuti barattoota. First person idha. Amma you are students. Isin barattoota. Second person. Akkanatti ibsuu dandeenya jechuudha. I am student. Ani barataadha. We are students. Nuti barattoota. You are a student. Ati barataadha. You are students. Isin barattoota. Look, amma bakka kanatti yuun akka maalitti fayyadamee jira? Akka singularity fi akka plurality. You are a student. Ati barataadha. You are students. Isin barattoota. Look, akkana jechuudha. Akka plurality fi akka singularity ni tajaajila jechuudha asirraa nu gala. Inni itti aanu demonstrate pronoun kajaani jira. Demonstrate pronoun they use to point to things. Waan tokko bakka argama waan tokko agarsiisu. Demonstrative pronoun ibsa maqaa iddoodha jechuudha. Ibsa maqaa iddoo kan bakka wayii agarsiisu jechuudha. Fakkeenyaaf this kun jechuudha. This kun that san. This kunniin those sunniin. Fakkeenya ilaal demonstrative pronoun ibsa maqaa iddoo jechuudha. This kun jechuudha jechuun dandeenya. This jechuun kun jechuudha. That sun jechuudha. This kunniin those sunniin jechuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf this is my father. This is my father. Kuni abbaa kiyya. Amma waan sibira jiru waan bakka inni itti argamu wajjin dubbatu jira jechuudha. This is my father. Kuni abbaa kiyya. That is my sister. Suni obboleettiitiyya. That is my sister. Suni obboleettiitiyya. These are my brothers. Kunniin obboleewwan kiyya. These are my brothers. Kunniin obboleewwan kiyya. Look. Those are children. Sunniin ijoolleedha. Okay, waan sirraa fagoo jiru tokko jechuudha. Those are children. Sunniin ijoolleedha. Wanta nama bira jiru, wanta sirraa fagoo jiru tokko ibsu jechuudha kunilleeni. Kabira unit 3 ka jedhu kuni question idha. Fakkeenyaaf gaafii yeroo gaafannu jechuudha. Question gaafii jechuudha.
as a general akka waliigalaatti in English language question divided into two akka waliigalaatti afaan Ingiliffaa keessatti gaafiin bakka lamatti qoodama jedha. Innis yes or no question gaafii eeyyee fi lakkii jennee deebisnu fi WH question kan jennuun jechuudha. Yes or no inni jennu questioniin akkanaa kuni they are questions isaan gaafiidha. Those can answer kan deebuu danda'u by yes or no. Isaan gaafii maaliin deebuu danda'u yes or no dhaan deebisuu kan dandeenyu jechuudha. WH wante yes or no kuni they are a question isaan gaafii wantaani those can answer ka deebisuu dandeenyu by yes or no. Yesuma fi no dhaan ka deebisuu dandeenyu jechuudha. WH question ammoo they are question isaanis gaafiidha which can begin by WH letters. WH letter dhaan ka deebisnu jechuudha. WH letter dhaan deebisuu kan dandeenyu. Fakkeenya the yes or no question mee gaafii yes or no question yoo laallu. The yes or no question. Yes or no question kuni gaafii akkami. Look, there are any question that started by this. Isaan gaafii wan kamiyyuu ta'anii started by mee kami ka eegalu. Verb to be fakkeenyaaf xumurtuu ami easy fi are fi was were taqabdu jechuudha. Verbiin xumuraa jecha sanii ka ibsitu ami yoo keessa jiraate easy yoo keessa jiraate are fi was fi werein kan jiraatu yoo ta'e hima tokko keessa hima gaafii tokko keessa yoo jiraate we can answer that questions by yes or no. Yes or no dhaan deebisuu dandeenya jechuudha. The question which have verb to be is, are, was, were. Gaafiin of keessatti himni gaafiidha. Ami yookiin easy yookiin are was of keessatti yookiin were of keessatti qabu yoo ka argamu taate we can answer that questions by saying what yes or no. Say jechuudhaan yes yookiin no dhaan. And also verb to do xumurtuu hojii tokko ka agarsiisu do does did ka jedhu kana kan agarsiistu yoo jiraate we can say also yes or no jechuudhaan deebisuu dandeenya. Verb to have verbi yookiin xumurtuu ka waan tokko qabaachuu agarsiisullee yoo dhufte maal goonee ibsina verbi san gaafii san maal jennee ibsuu dandeenya we can say yes or no dhaan ibsuu dandeenya jechuudha. Have had yoo qabaatti modal verbi keessatti illee akkasuma modal verboota shall will could can could may might must kan jennuun kana jechuudha. Modal verb shall jechuun waan wayii tokko kan danda'uu ka agarsiisu. Will fakkeenya waan fuulduraa takkallee would polite haala politeetiin kan danda'uu could danda'uu ma agarsiise may waan ta'uu danda'u tokko waan ta'uu danda'uu fi ka ta'uu hin dandeenye yeroo ittiin ibsinu might be must waan kana modal verb janiin yoo wanni kana keessa jiraate we can say answer that yes or no dhaan ibsuu dandeenya jechuudha. Fakkeenya mee yoo laalle for example as jiru jechuudha. Aamiidhaan fakkeenyaaf gaafii aamiidhaan kaatu. Am I clear to you? Look, am I clear to you? Wanni nan jedhu sii galaarai. Am I clear to you? Wanni nan jedhu isinii galaa jira yookiin isinii ifa. Am I clear to you? Wanni nan jedhu isiniif ifaa. Maal jettee deebistaa? Yes you are. Eeyyen nuuf ifa. Nuu galeera. Am I clear to you? Wanni nan jedhu isinii ifaa jira. Yes you are. Nuu galaa jira. Am I working hard? Ani hojii cimaa hojjechaan jira. Ani hojii cimaa hojjechaan jira. Am I working hard? Hojii cimaa hojjechaan jira. Yes, you are working hard. Eeyyen you are ati working hojjechaa jirta hard hojii cimaa hojjechaa jirta. Am I right to say this? Waan kana yeroon jiru sirriidhaan jira. Am I right? Sirriidhaan to say this. Waan kana yeroon jiru wanni an jiru kun sirriidha. No, you are not. Lakki sirrii miti. No, lakki you are not. Likki miti. jettee deebisuu dandeessaa jechuudha. So as keessatti wanni nuti ilaallu jirru aamii jechuudha. I akkasuma kana yoo ilaallu yoo agartu taate you can say no or yes dhaan deebisuu dandeenya jechuudha. Am I right to say this? No, you are not. Jenne deebisuu dandeenya. Statement. I am clear to you. I am working hard. Gara statementiti gara himatti yoo deebisnu ammoo I am clear to you. Ani isiniif ifa. I am working hard. Ani hojii cimaan hojjechaa jira. Am I clear to you? Ani isiniif ifa. I am working hard. Ani hojii cimaadhaan hojjechaa jira. Jennee akka kanatti ibsuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyichi jira itti fufeetoo jira. I am right to say like this. I am right to say like this. Akka kanatti yeroon dubbadhu sirriidha. I am right sirriidha to say like this. Akka kanatti yeroon dubbadhu likkiidha. I am right to say like this. Akka kana yeroon dubbadhu wanni anan dubbadhu sirriidha.
Yes jettee deebisuu dandeessaa jechuudha. Fakkeenya kan biraa easyidhaan waan eegalu. Kun amma aamiidha. Gaafii aamii kan yes yookiin noodhaan deebisnudha. Inni itti aanu maali? Easyidhaan gaafii eegalu jechuudha. Is she good woman? Is she good woman? Isiin dubartii gaariidha. Look, is she good woman? Isiin dubartii gaariidha. Yes, she is. Eeyyan dubartii gaariidha. Look, yes jennee deebisuu dandeenya jechuudha. Gaafii akkana is wanni keessa jiru yoo jiraate. Is it correct to smoke here? Look, is it correct sirriidha to smoke dhuguun? Here asitti siyaaraa dhuguun mee sirriidha? Is it amma asittillee easy jira laal. Is it correct sirriidha to smoke here? Asitti siyaaraa dhuguun tuni sirriidha? No, it is not. Lucky Jembo, it is not. Lucky sirrii miti. Lucky asii siyaaraa dhuguun seeraa miti. Lucky sirrii miti. Is Ethiopia a big country? Look, is Ethiopia biyyi Itoophiyaa tun a big country? Biyya guddoodhaas. Itoophiyaan biyya guddoodha jee gaafannaan easyidha laala gamma jechuun kuni easyidhaan eegalu jira. Yes it is eeyyen jira. Yes it is eeyyen. Eeyyen biyya guddoodha jee deebiseef jechuudha. Kabira fakkeenya inni biraa fakkeenyaaf kan easyidhaan eegalu she jechuudha or sheedhaan she is amma sheedhaan kan eegalu yoo laalle she is good woman. Gara himatti yoo laalle she is good woman. Ethiopia is a big country. Kun amma akka himatti jechuudha. She is good woman. Isiin dubartii gaariidha. Ethiopia is a big country. Itoophiyaan biyya guddoodha. Yoo gara himatti jijjiiruu jechuudha. It is correct to smoke here. Asis siyaaraa dhuguun sirriidha. It is correct. Sirriidha. To smoke here. Asis siyaaraa dhuguun sirriidha. Xumuruudhaaf dhiyaannee jira. Inni biraa aariidhaan kan eegalu aar jennee isa eegallu fakkeenyaaf inni aariidhaan eegalus maal jaamee eegalama? Inni aariidhaan eegalamullee maal jennee eegaluu dandeenya? Yes or noodhaan deebisuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf are you student? Ati barataadha? Yes, I am student. Ani barataadha. Amma gaa ati barataadha yoo siin jaame maaliin deebisuu dandeessaa? Eeyyen yookiin lakkiidha. So are you student? Ati barataadha? Yes, I am student. Ani barataadha. So in every questions, if that question have are is yoo qabaate you may answer that questions by yes or no. Maalitti deebisuu ni dandeessa jechuudha? Yes fi no dhaan deebistaa jechuudha. Are your parents alive? Look, are your parents alive? Hai, maatiin kee lubbuudhaan ni jiranii? Are your parents alive? Yes, they are. Lakkii ni jiranii. Hai, maatiin kee ni jiranii? Yes. Yes, they are. Lucky ni jirani. Are you happy? Gammadee jirtai? Yes, I am happy. Gammadeetiin jira. Yes, I am happy. Gammadeetiin jira. Are they clever student? Are they clever student? Isaan barattoota ciccimoodha. Are they clever student? Isaan barattoota ciccimoodha. Yes, they are clever students. But isaan dhugaadha. Isaan barattoota ciccimoodha. In case of this, amma wanni bakka kanatti hubachuu qabda maali? Yoo easy hin jiraate. Yoo aariin jiraate yoo aamiin jiraate gaafii akkasii akkamitti deebisna? Yesii fi noodhaan deebisnaatu asirraa nu galaa jechuudha. Aarii jira bakka kanatti are they clever student? Isaan barattoota ciccimoodha jennaan aarii waan jiruuf yes they are clever students. Isaan barattoota ciccimoodha jennee deebisuu dandeenya jechuudha. Kabiraa woozii jira. Woozii kajee ka eegalu fakkeenyaaf. Was he a teacher last year? Look, was he a teacher last year? Bara darbe barsiisaan as ture. Was he inni as ture? A teacher last year? Barsiisaan bara darbe as ture? Yes, he was a teacher. Yes, he was a teacher. Inni barsiisaadha ture. Lal, was he a teacher last year? Inni bara darbe as barsiisaa ture ennan? Yes, he was a teacher. Inni barsiisaa ture. Amma woosiilleen yesiidhaan deebitii jechuu asirraan walalaan jechi woos jee eegalu yoo gaafii keessa kan jiraatu taate maal jennee deebinaa? Yes or no jennee deebisnaa jechuudha. Was she a homesick? Isin dhukkubsattuu manaati? Was she a homesick? Isin dhukkubsattee turte manatti jechuudha. No, she was not a homesick. Lakki isin dhukkubsattuu manaati miti. Lakki no, she was not homesick. Lakki isin dhukkubsattuu manaati miti. Was it his home? Was it his home? Haymanni kun kaasaa ture? Yes, it was his home for 2 years. Yen jennelal. Hay, manni kun kaasaa ture jennaan amma woziidhaan eegalanii agartanii miti gaa. Bakka kanatti wanti woziidhaan eegalulleen maaliin xumurama jechuudha? Yes or no dhaan. Was it his home? Mana isaa ture jennaan yes, yen. It was
his home. Mana isaatti ture, his home mana isaatti ture for 2 years. Waggaa lamaaf mana isaatti ture jedhe. Waggaa lamaaf mana isaatti ture. Kanaaf jechi was jedhee eegalulleen maaliin xumuramaa jechuudha? Yes or no dhaan xumuramaa jechuutu asirraa nuu galaa jechuudha. Inni biraa weeriidha. Where you jonnu, were you absent from the class yesterday? Hi. Were you absent? Hi. Khalee isa badde from the class yesterday. Daree barnootaa khalee sa'aatii isa badde jedhee gaafannaan where dhaan eegalu jira beektaa? Yes, I was absent. Ani hafeetiin ture from the class yesterday. An kaleessa kilaasii irraa hafeetiin ture. Were they happy with your work? Were they happy with your work? Yes, they were happy. Akkami hojii keessanii wajjin gammadanii jennaan were they happy isaan gammadanii with your work? Hojii isaaniitti wajjin gammadanii jennaan yes, they were happy hojii isaaniitti gammadanii jiranii. Were you in grade 7 last year? Bara darbe kutaa torba eessa turte? Were you in grade 7? Gaafa kutaa torba last year bara darbe gaafa kutaa torba san eessa turte ati jennaan yes, we were achi turre. Were you in grade 7 last year? Bara darbe turtan yes, we were achi turre. Achi turtani were you in grade 7 last year? Eessa turte bara darbe jennaan yes, we were achi turre. Jedhee deebiseef jechuudha. Achi turre jedhee deebiseef jechuudha. Jechi akkasuma doodhaa jira. Do yoo doon jiraatillee yes or no dhaan ka deebisnu jechuudha. Do you like to learn English? Engliffa barachuun ni jaalatta? Do yoo doon jiraate maali gargaaramuu dandeenya jechuudha. Maaliin deebisuu dandeenya yes or no. Waan gaafiin doodhaan eegaltu maal jaamii xumuramuu danda'ama yes or no dha jechuudha. Do you like ni jaalatta to learn English? Engliffa barachuu ni jaalatta? Jennaan yes, I like to learn English. Engliffa barachuu nin jaaladha. Look, do you have any question? Look, do you have any question? Mee gaafuma wani qabdanii? Do you have any question? Gaafii ni qabdanii? No, I have no any question. Lucky gaafii yun qabu. Gaafii ni qabdanii na? No, lucky I have no hin qabu any question. Lucky gaafii hin qabu. Do we come in time? Yeroodhaan dhufne? Do we come? Nuti ni dhufne in time yeroodhaan dhufne jenna? Yes, you have come in time. Yes. Jen isinarra? Yes. You have dhuftan come in time yeroodhaan dhuftanii. Do they play learn Quran? Do they play? Isaan do they play learn Quran? Yes, they do. Do they isaan play learn Quran? Isaan Quran taphachaa learn Quran taphachaati Quran baratanii jennaan? Yes, they do. Isaan akkasii akkanatti deebisuu dandeenya jechuudha. Inni xumuraa maal jira? Daazidha. Daaz kan jennuun kan jechuudha. Daaziin akkamitti ibsamuu danda'a daaziinis? Daaziinis akkuma ammaan tana jenne does she go to school every day? Does she go to school every day? Yes, she goes to school every day. Does she go to school every day? Isin mana barumsaa yeroo hunda ni deemti? Does she go isin ni deemti to school every day? Guyyaa hundaa mana barumsaa deemti jennaan? Yes, jen she goes to school. Isin mana barumsaa ni deemti every day. Guyyaa hundumaa mana barumsaa deemti. Does he pray inni salata 5 times in a day? Guyyatti yeroo shan salaataa. Does he pray inni salata 5 times yeroo shan a day? Guyyatti yeroo shan salaataa jennaan? Yes, he prays inni salata 5 times a day. Guyyatti yeroo shan salata. Kanallee maal jennee deebisna jechuudha? Yes dhaan deebisna jechuudha. Does it rain much in Harar? No. Does it rain much in Harar? Roobni qacola roobe Harar jennaan? Does it rain in roobni roobe much hedduu in Harar? Hararitti hedduu roobe jennaan? Yes, it rains roobe much in Harar. Hedduu takka roobe Hararitti roobni hedduu takka roobe. Didiinis yeroo didiin gaafii keessa yoo dhuftu maal jennee deebisuu dandeenya? Yes or no dhaan deebisuu dandeenya. Did your mother cook food? Did your mother cook food? Hai ummaan ta'e nyaata qopheessite jennaan? Yes, she cooked the food. Isin nyaata bilcheessite jennaan. Hai did your mother ummaan ta'e jen cook food nyaata bilcheessite jennaan? Yes, she cooked the whole food. Isin nyaata bilcheessite. Hai did they come yesterday? Isaan kaleessa dhufanii je. Did they come? Isaan dhufanii yesterday kaleessa dhufanii jennaan? Yes, they come yesterday. Isaan kaleessa dhufan. Ilaalamma didiinis nu fayyadaa jechuudha. Yes or no jennee isa deebisnu keessaa isa tokkodha jechuudha. Inni biraa haveidha. Have done your homework. Have done your homework. Hojii kee xumurtee? Hojii manaa kee xumurtee jennaan? Yes, I have done.
I have done it. Xumuradheetin jira. Have you finished your work? Hojii kee xumurtee? Have you finished xumurtee your work? Hojii kee xumurtee jennaan yes, we have finished our works. Hojii keenya xumurree jirra. Yes, we nuti have finished xumurree our works. Hojii keenya xumurree jirra. Have we eaten our breakfast? Hay fatara keenya nyaanneesa? Have we eaten nuti nyaanne our breakfast? Fatara keenya nyaanne jennee wal gaafannaan no, we have not eaten it. No, lucky we have not, lucky nyaanne eaten it. Lucky fatara keenya nyaanne. Akkasuma kamtu jira has. Has yeroo jennu jira has. Hasinis akkuma havitti ni fayyada. Has come back from Harar. Has come back from Harar. Has come back from Harar. Yes, he come back yesterday. Inni kaleessa Harari deebi'ee jennaan has come back from Harar. Hararraa deebi'ee jennaan yes, he come back yesterday. Like kaleessa deebi'ee Harari. He she washed the clothes. Has she washed isin uffata miicee the clothes isin has she washed isin miicee the clothes uffata miicee jennaan no, she has not washed it. Lakki isin haga ammatti yit jechuun haga ammaa jechuudha washed. Lakki no, she has not washed isin hin miinye haga ammatti yit haga ammatti hin miinye. Has it done you for you isin siif xumurte has it siif xumure has it done for you siif xumure jennaan yes, it has done easily. Lakki it has done inni xumure easily haaluma salphatti xumure miti jeen jechuudha laal. Kanaaf hazi haadiin haviinis maaliif nu gargaara jechuudha yes or no jennee gaafii deebisnu saniif nu gargaara jechuudha. Inni bira haadiidha. Had kennuun kun dhiiroo. Had he finished his work before we come? Osoo nuti hin dhufin dura jo. Before we come. Osoo nuti hin dhufin dura. Had he finished his work? Hojii isaa xumuree jira. Osoo nuti hin dhufin duratti hojii isaa xumuree jira jennaan yes, he had finished it before we come. He had finished inni xumuree jira it hojii isaa before we come. Osoo nuti hin dhufinu hojii isaa xumuree jira. How? Had she son not sit it? Had the son not sit it? Yes, the son had not sit it. Adun had the son adun not sit it. Hagammatti mul'attu yennaan yes, the son had not sit it. Like hagammatti hin baane. Had you seen our teacher when he entered the class? Had you seen agarte our teacher barsaa keenya agarte when he entered yeroo inni seenu the class yeroo inni classii seenu agarte? No, I had not seen ani se hin agarre him ani se hin agarre when he entered the class yeroo inni classii seenu ani hin agarre. Kanaaf haadiilleen yosii fi noodhaanii gaafiin haadii yosii fi noodhaanii ibsamtii jechuudha. Inni kaan maali shaaliidha. Inni bra shall kenuni. Shall we wait you outside? Yes, wait me outside. La shall we wait? Isin egnu you outside? Alati isin egnu? Yes, wait me na egi outside. Alati na egi. Shall I explain the lesson? Matuduricha isin ifipsu. Shall I explain isin ifipsu the lesson? Matuduricha isin ifipsu. Yes, please. Egi malo tinu ipsi. Shall we go out for walk? Shall we go out for walk? No. We shall not go out. Shall we go yaanu out for walk? Deemnu jennaan imala yaanu ala deemnu jennaan no, lucky we shall not go out. Lucky ala deemun qabnu. Shall I fetch you glass for orange juice? Yes, please. Shall I fetch you siif ajaju hin siif naqu glass of orange juice juicy burtukana me siif naqu? Yes, please. Yemme naaf naqi jedhee ibse jechuudha. Akkasuma shall I go home now? Yes, please. Me manatti deemu jennaan yes, deemu jedhee ibseef jechuudha. Shall I go deemu ni danda'a home now amma gara manaa deemu ni danda'a? Yes, please. Yen deemu ni dandeessaa jechuudha jedhee ibse akkanaa jechuudha. Kanaaf asirratti isin ilaaba kutaa itti aanuun haga walitti deebinutti nagaan nu jiraadha. Subscribe, like, share gochuus hin dagatina. YouTube keessan gaa guddifadhaa. irraa fayyadama akka like subscribe qofa sun taane share gochuudhaan akka YouTube chi guddatu gochuu qabdan isin janna haga kutaatti aan walti deebinutti assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.